Fi daawwattoota hordoftoota Kuush Miidiyaa Neetwoork kuni Kuush Neetwoorkitti qophaa'ee kan isinii dhiyaatu qophii dhimma keenyaati. Qophii dhimma keenyaati irratti haalaawwan siyaasa Oromoo fi Itoophiyaa akkasumas walumaa galatti siyaasa Itoophiyaa keessatti deemaa jiru irratti marii ni goona. Qaamolee dhimmi kun ilaallata jedhanii fi namoota immoo yaada wantoota amma deemaa jiranii akkasumas siyaasa Itoophiyaa irratti namoota yaada kennatan kallattii garaagaraatii affeerree irratti ni mariisna. Har'as nama siyaasa tokko badhee dhiyaatee jira. Namni siyaasaa kun dhiyeenya kan namni bahanii sana dura dubbi himaa yeroo kan ABO ta'uudhaan tajaajilanii jiru. Saniin achittis itti gaafatamummaa garaagaraatiin dhaaba siyaasaa adda bilisummaa Oromoo keessatti nama tajaajila guddaa kennaa turanidha. Egaa obbo Battee Urgeessaa har'a keessummaa kooti. Obbo Batteen yeroo keessaniif hedduu galatoomaa gara gaariidha. Ayyee galatoomaa isinis waan naaf affeertaniif. Soolih obbo Battee meegaa wantoota baay'ee kaasnee mari'anna har'a walumaa galatti wanta deemaa jiru hedduutu jiru. Egaa mee wanta amma akka ijootti irraa haasa'amaa jiru tokko akka qabxii tokkootti fi akka seensaatti fayyadamnee haasa'ennu. Ibsa addi bilisummaa Oromoo baasee tokkoon wal qabatee atakaroon tokko muumee ture sooshaal miidiyaa kanarratti tarii namoonni hedduun irratti deebii kennanii jiru, irratti solii galanii jiru. Dhaabnis deebisee ibsa biroo akka baaseedha kan inni hubadhe. Kanaan wal qabatee yaadni obbo Battee maalidha? Atakaroon uumame sunii fi ibsi bahee sunii adda bilisummaa Oromoo ni madaalaa walumaa galatti wanti bahee sunii fi wanti raawwatame sun maal fakkaata? Akkam jechuu barbaadameetidha? Walumaa galatti uummata Oromootiif obbo Battee dhaamsa maal qaba? Ayyee dhaamsichi akkuma achirratti mul'ate waan jaarmiyaan lamaan hariiroo qabaniin waliin haasa'anii yookaan waan keessan alaadha walitti haasa'anidha. Dhimmi suni tarii kallattii hin barbaadamneen yookaan kallattii dura itti yaadaminiin bahee uummata biratti walfalmii atakaroo adda addaa uumeera. Sun yeroo kanatti waan dhaga'amuu malee miti. Sababni isaa qabsoo hadhooftuu keessa jirra. Uummanni keenya rakkoo bal'aa keessa jira. Hogganoonni adda bilisummaa Oromoo mana hidhaatti dararamaa jiru. Yeroo kamiyyuu caalaa yeroo tokkummaadhaan dhaabbachuun nurraa barbaachisu keessa jirra. Yeroo akkasii keessatti waan akkasiitirratti atakaroon guyyaa tokko guutuu fixee ta'uun hin malle wanti barreeffame sun hiikaa hin malle itti kennamee jira. Sana har'a adda bilisummaa Oromoo saamma tokko ifa godheera. Alaabaa sana uummanni Oromoo mirga itti qabaa kan Oromootii iddoo isaa tolutti fannifachuu ni danda'a. Keessummaa isaattis ittiin simachuu waan adda addaatti irratti iventii adda addaa irratti qabatee bahuu hiriira qabatee bahuu waajjira koomunitii isaa fuulduratti fannifachuun waan qabsoo hadhooftuudhaan argame bu'aa qabsoo hadhooftuudhaan argame keessaa tokko. Kanaaf alaabaan kun Oromoof fi Oromiyaaf kalaqame. Kanaaf Oromoon fi Oromiyaan nuti qabsoofnuuf sun yoo nurraa fudhatanii ittiin faaman gammachuun nutti dhaga'amuu qaba. Kana mormuuf hin turre xalayichi sunis garuu rakkinni teeknikaa tokko tokko uumame irraa kan ka'e uummanni xinnoo nutti rifateera. Sana akka nu hubatan akka kanatti akka nu hubatan gaafannaa irra deebinee dogoggoroonni tokko tokko ammoo uummata akka hin taanetti guyyaa guutuu akka waan sanaan raafamaa oolu godhee jira. Sun badiidha. Waan irra qabnu hin qabu. Kanaan haa irra dabarru gaarraa qaamni adda addaa ibsa irratti kenneera. Sanaan uummanni keenya caalatti akka hubatu hin abdanna. Kanaaf wanti jedhamuu barbaadamee fi wanti uummanni itti hubate sun xinnoo ishee garaagarummaa qabaa. Kanarratti immoo rakkinni teeknikaa uumamee taayipeerarii uumamee tokko tokko rakkoo sana hammeessanii jiru kan jedhu qabaa. Ani gama kootii waan itti dhaga'amee fi akkaataatti sirraa'uu qabu kaasee jira. Tokkummaan keenya wantoota dogoggora iventii tokkootiin madaalamuu qabu. Sanaafis jennee wal birrachuu walirratti ka'uu gamaa gamanatti wal ilaaluu hin qabnu. Kanaaf nutis kan Oromooti, ABO'nis kan Oromooti, alaabichis kan Oromooti, kan ABO'tis
Kanaaf akkuma kana duraatitti uummanni hubatu kan qondaala olaanaa adda bilisummaa amma KFO wajjin wal qabatee akkaataa itti fayyadama isaatiif keessa walii ergan sana ammoo jaarmiyaaleen lamaan waliin haasa'anii hoogganoonni waliin haasa'anii ni furu jedheen abdadha. Baay'ee waan rakkisaa ta'u jedheen amanu. Kanaaf inni kallattii isaatiin furmaata hin argata. Kanumaan uummanni Oromoo irra darbee qabsoo isaatti haa fuulleffatu rakkoo jajjabduun dura jira. Yaaddoo gurguddoo qabna. Biyyi kun jeequmsa hamaa keessa jirti. Kanaaf yeroo kamiyyuu caalaa tokkummaan keenya yeroo nu barbaachisuudha. Akka sabaatti waliin dhaabbachuun nurra jiraata jedheen amana yeroo kana. Tole hedduu galatooma obbo Battee egaa dhimma kanaan wal qabatee namoonni hedduun yeroo baay'ee fudhatanii irratti maratanii jiru. Egaa wantoonni kun akkamitti akka sirrachuu malan paartileen siyaasaa lamaan akkamitti akka furuu qabanis irratti akka mari'achaa jiranii fi walumaa galatti ibsi babal'atee uummataafis akka ifa ta'utti kallattii garaagaraatiin ba'aa jirus ni jira. Egaa kanaan wal qabatee waraanni bilisummaa Oromootti ibsa baase tokkotu jira. Isaanis waan itti dhagahamee fi maal akka ilaalan ibsa baasanii jiranii. Adda bilisummaa Oromootti irra deebi'ee ibsa kana baasetii kan jiru KFO'nis akkamitti akka furachuu danda'u ni furata. Uummanni Oromoo garuu kana hunda caalaa uummanni Oromoo wanti KFO'nis kan Oromooti, adda bilisummaa Oromootis kan Oromooti gidduu isaan lamaan dhaabbatee walitti qabuu osoo hin taane waan isaan baasanii fi waan isaan waliin jedhan irratti tokkoomsuun dirqama waan jedhu akka kush miidiyaatti qabna. Ibsa bal'aa kaleessa qondaala dhaabichaa tokko wajjin goone irratti deebii kan jiru. Sanarraa qobsaa yoo hin taane ibsa adda bilisummaa Oromoo baasisni ni jira. Sanarraas qoofuu danda'u. Akkasumas ilaalchi gama waraana bilisummaa Oromootiin jiru maal fakkaata kan jedhuu fi ibsachirrattis bahee ni jira. Sanarraa hubachuu danda'u jedheen abdii qaba. Obbo Battee hammanuman jedha waa'ee ibsa adda bilisummaa Oromoo irratti. Mee waan tokkoon sin gaafadha Obbo Battee. Siyaasni Oromoodha bara Jeneraal Waaqoo Guutuu faanti Taaddasa Birruu faanti Jeneraal Taaddasa Birruu faanti ka'anii Oromoo dhumti sabni jedhamu kun akka hin jirretti qaamaa turetti Oromoo jira jedhameetidha kan qabsaa'amaa ture yookiin immoo sabni Oromoo jiru jedhameetidha kan qabsaa'amaa ture. Ergatanii as hooggantoonni adda bilisummaa Oromootii fi dhaabni adda bilisummaa Oromoo hundaa'etti Oromoo fi Oromiyaan daangaan isaanii sararamee afaan isaanii kabajamee akka ittiin bulmaanni sun raawwatamee gaafiin dimokiraasii dhugaa sun akka qulqullaa'uudha kan gaafatamaa ture. Har'a siyaasni Oromoo maalirra jira jettanii fedha? Guyyaa har'aatii fi taateewwan amma deemaa jiran kanaan wal qabatee bilchinnii fi adeemsi siyaasa Oromoodhaa maalirra jira? La akka abaawonis itti ilaalaa nutis barataa guddanne sirni Oromoo qabate sirna koloneeffataati. Koloneeffataa hirkataa jedhama. Kophaa isaa miti meeshaalee fi deeggarsa dippiloomaasii loojistikii biyya ambaatirraa argate hirkatee biyya tana koloneeffatee warri sun ofii walii isaaniitiin wal dadhabsiifneet ufne immoo booda qabanna kan jiru irraa biyya Awurooppaa kan warra nutti yoo jiran hidhachiisanii ergan jechuudha. Kuni sirna kolonii hirkataa jedhamee beekama. Dependent colonialism. Haala sanaan biyyi keenya walabummaan keenya kan dhabame. Eega Oromiyaan birmadummaa ishee dhabde kaasee akka sirna tokkootti saba kana bakka adda addaatti hiruun aadaa isaa balleessuun afaan isaa xiqqeessuun facaasuun tokkummaa saba sanaa tarsiimooma sirna kolonii keessatti raawwatamudha. Kan jalqabaa kan gootu saba sana tokkummaa isaa akka dhabu wal isaa akka shakku divide and rule jedhuuni wal hiree yoo inni wal hiru immoo siif bulchiinsaaf akka tolutti. Kana godhuuf Oromoo godinaalee yeroo sana kifla hagar jedhan sana keessa 14 ture. Sana keessaa 13 ture. Oromoon afran qallooti jiran Somaalee wajjiniin Harargee jedhamee addatti ba'aa ture. Gujiinii fi Booranni immoo Sidaamoo kan jedhuun Sidaamaa fi warra kibbaa wajjin walitti daangeffamaa ture. Wallaggi Beenishaangul qabatee akkasitti ture. Ilbaabor Gaambeellaa akkasitti wal qabatee ture. Jimmaan Kafaa wajjiniin wal qabatee ture. Akkasitti kan giddugalaa kunis kan Shaakaabaa warra Amaaraatiif kan warra Oromoo walitti ture. Akkasitti qoqqoodan
akkasitti qoqqoodaa turan asitti Shawaa Oromoo, Wallaggaa Oromoo maal jedhanii afaan biraatiin illee itti moggaasaniitti qoqqoodaa turan. Kuni seenaa wal fakkaataa akka hin qabne, aadaa wal fakkaataa akka hin qabne, tokkummaan saba sanaa akka laafatu akka hin qabnetti barsiisaa, tokkummaa akka hin qabnetti barsiisaa, afaan keenyallee adda addaa akka fagaatu godhuuf waan hojjetamaa ture. Egaa sochii baranee yookaan modern Oromoo politics keessatti kan godhame jalqaba Maccaaf Tuulamni kana dhabamsiisuu irratti hojjete. Tokkummaa Oromoo ijaaruu irratti Oromoon bakka hundaa jiru tokko ta'uusaa fi amantaa adda addaa hordofu tokko ta'uusaa Itayya irratti hoogganoonni Maccaaf Tuulamaa Jeneraal Taaddasaa Birruu fa'aa amantaa Ortodoksii nama baay'ee laallisu Hajiroo Balee fa'aa wajjiniin ta'anii isaan immoo amantaa Muslimaa warra turan qalanii bakka tokkotti waliin qalanii waliin nyaatan. Achirraa ka'agaa tokkummaa Oromoo diddaa gabrummaa kana fincila irratti go'uun kan jalqabu achirraa. Tokkummaa Oromoo itichuudhaaf wantoota sirni koloneeffataa nurratti raawwataa ture kana decolonization processing kan jalqabe achirraa. Abaawoon dhufee jennaan immoo akka jaarmiyaa siyaasaatti fincila kanatti bifa ture sagantaa itti tolchee tokkummaa isaatis immoo caalmatti itichee Oromoon akka waliin hiriiru jaarmiyaa tokko jalatti akka hiriiru waraana mataasaa akka ijaarratu sagantaa siyaasaa tokko jalatti akka utubamu hanga du'aatti akka beektu wareegamtoonni Shiniigaa hoogganoonni adda bilisummaa Oromoo amantaadhaan godinaan otoo waliin qoodin boolla tokkotti awwaalamanii tokkummaa isaanii lafee fi dhiiga isaaniitiin tokkummaa Oromoo itichanii jiru jechuudha. Kuni simboolii guddaa bara baraaf kan dubbatamaa ture. Akka kanatti tokkummaa Oromoo fiduudhaaf baay'ee dhamaan garuu bara sana akka bara kanaa teeknooloojiin hin jiru, miidiyaan hawaasaa hin jiru, barruun salphatti faca'uu hin danda'u, sagalee bosonaa jedhanii dirree kan facaasan sun deemsa meeqa keessa darbeeti kan magaala gahee taa'etti ta'u achi bahee immoo Awurooppaa fi Ameerikaatti kan bittinnu waa baay'ee keessa darbaa ture. Akka har'aa kana salphaan ture. Kanaaf yaada kana warri beekan warra muraasa ture. Warri hanga du'aatti waliin murteeffatan kun Oromoo bal'aan turre. Oromoon bal'aan stiil garaagarummaatti akka saba adda addaatti of ilaala ture. Abaawoodha keessa deemee wareegama kaffalee nuti Oromoodha saba tokko jedhee dirree bahaattis dirree dhihaattis Oromummaa tokkummaa hiree tokko akka qabnu biyya tokko akka qabnu seenaa dur ture irraa Gadaa Meelbaa kitaabni amma jaal Dr. Taaddasaa Ebbaa kan amma wareegaman yoo kana boqotan kan barreessan isaa fi waayillan isaanii wajjin ta'anii yeroo jalqabaatiif bifa barruutiin seenaa Oromoon biyya tokko qabaachaa akka ture seenaa dubbee bareedaa qabaachaa akka ture sirna kolonii jalatti kufuun dura aadaa bareedaa afaan walta'iinsa qabaachaa akka ture sirna gadaa tokko jalatti caffee adda addaa qabaatee garuu konfedereesii tokko jalatti bulaa akka ture kana katabamee dhalootaaf barsiifame. Kunillee ammallee namoota muraasa bira gahaa ture hanga bara chaartaraa sana. Bara chaartaraati yeroo jalqabaatiif abaawoon uummata keessatti miidiyaa fayyadamee miidiyaa biyyattii fayyadamee haga tokko hubachiisuu yaale sunis turtii yeroo gabaabaa ture haa ta'uti garuu dammaqiinsa guddaa Oromoo gidduutti uumeera. Amma gara keenyatti yoo dhufnu fincila qeerroo keessatti yeroo kamiyyuu caalaa lafti Oromoo tokko yoo tuqamu kan biraa mormiidhaaf akka qabu. Lafti Tuulamaa gaafa saamamu Mandi irraa Cinaaksan irraa Oromoon akka tokkotti akka socho'u Nageelle irraa yookaan Yaabeelloo irraa Mooyyalee irraa Walloo Kamisee irraa Oromoon akka tokkotti akka socho'u taasisee jira. Kun dammaqiinsi Oromoo sadarkaa guddatti ol ka'aa dhufuu fi tokkummaa sabaa ijaaruu barbaanne sun haga tokko dagaagaa akka dhufeedha. Amma immoo barri teeknooloojii kun namoota baay'ees dirreetti baasee namni baay'eenis sagantaa siyaasaa isaanii barsiifachuuf carraa argatanii namni baay'eenis miidiyaa hawaasatis haa ta'u miidiyaa
mainstreamii kanas warri hordofan sirritti waan qabsoon Oromootti jirtu hubannaa argataa dhufan. Haa ta'uti afaan faajjiin uumame gara illiititiin garaagarummaa hayyoota warra jedhamu warra polotikaa oofan still bara afran darban kana akka carraan sun uumamee qabsoo qeerrotiin fincila ummataatiin wanti sun sirni Ihaadeeg sun jigee haaromsa wanti jedhamu sun gaafa ta'u akka argite sana paartilee baay'eetu biyya keessatti daraa yookaan immoo lafaa ka'e bakka adda addaatii gara garaan kan galan baay'ee ture. Isaan sun afaan faajjii baay'ee uumaniiru. Tokkummaa saba kanaati irrattis akkaatuma dhaabbii isaaniitirraa ka'anii burjaajii uumaniiru. Haa ta'uti burjaajiin sun gaafa rakkoon jabaataa dhufee sirnichi amma isin ceesifna jee kunis ce'umsi isaa akkam akka ta'u gaafa baramu muraasni isaanii achi keessaa dhimbiibamanii bahaniiru jedhee nama naan. Inni dantaa fi waan adda addaatiin durumaa mul'ata guddaa saba kanaaf hin qabnee fi wareegama kaffaluuf qophii hin taane dalga qabatee jaarmiyaasaa baqsee yookaan jaarmiyaa biraatti galee bifa harka laatee taa'etti yookaan cinaa qabatee taa'etu uumame. Jaarmiyaaleen lamaan kun ABO fi KFO'n garuu yeroo kamiyyuu jaarmiyaalee Oromoon abdachuu danda'u Oromoo wajjin ta'ee wareegama kaffaluu barbaadu ta'anii wareegama kaffalaa as jiru jechuudha. Ammas harki alagaa hin jiru jechuu hin dandeenyu. Warreen tokkummaa keenya hin barbaanne ni jiraatu. Akka Oromoo waliin dhageenye. Sababni isaa humni keenya tokkummaa keenya keessa jajeen abdadhaa. Yoo wal dhageenye yoo tokko taane diinni Oromoo guyyaa tokkotti baqee akka badu. Isa kana alagaanis ni beeka. Kanaaf harka dheeraa isaanii galchanii tokkummaa sabaa kanarratti burjaajii uumuuf warri hojjetan hin jiran jennee yaaduu hin dandeenye. Maaliif sabni kun saba guddaadha. Sabni guddaan kun yoo ka'e yoo tokkummaan dhaabbatee birmadummaa isaa qe'ee isaatti mirkaneessurra darbee gaanfa Afrikaatti humna guddaa ta'uu akka danda'u xiinxaltoonni siyaasaa warreen barreessitoonni seenaa hedduun xiinxaltoonni gaafa Afrikaa baay'een kan irratti barreessanidha. Kanaaf akka sun hin taaneef gidduu saba kanaatti afaan faajjiin akka uumamu yeroo hundaa ta'e jedhamee sagantaa godhamee kan irratti hojjetu akka jiru hubadha. Isa kana tokko tokko garraamummaan itti deemu otoo hin galin wanti nan jee sun sirriidha. Kanaaf har'a narraa fudhatamuu qaba kan jedhuun itti seena waan dhiibbaa gidduu keenyatti uumu kanatti. Tokko tokko immoo ta'e jedhamee sagantaan kennameefiti hojjeta. Inni kun immoo gidduu kanatti burjaaja'eetuma waan ana jaalatuuf tarii wanni nan jedhu sana fudhatee anarra goree gaafa dubbatu inni kan biraa immoo akkamitti isarra gortaadhaan immoo innis kan ofiirra goruu barbaadu irra goree akkasitti diriiftiin yookaan garaagarummaan saba gidduutti kan faca'u yaadni tokkummaa kun kan laafataa deemu. Kanarra aanuudhaaf wareegamtoota keenya yaadachuun nurra jiraata. Gootoowwan tokkummaa keenyaaf jecha lafee fi dhiiga isaanii dhangalaasanii lafee itti cabanii boolla tokkotti awwaalaman sana yaadachuu qabna yeroo hundumaa. Yeroo waan tokko jennu, yeroo waan tokko dubbannu erbuu goototaa gaafas shiniga irratti wareegamanii sana yaadachuu qabna. Maaliif isaan gaafas lubbuu isaanii oolchachuu ni danda'u. Ganda isaanii himatanii yookaan amantaa isaanii himatanii tokkoon gareen tokko ooluu ni danda'a ture. Haa ta'uti isaan tokkummaa Oromoo akka sibiilatti jabeessuuf jecha wareegama hadhooftuu sana kaffalan. Har'as yoo waan tokko dubbannu yoo waan tokko goonu wareegamoota sana yaadachuun nurra jira. Taaddasa Birruufaa yaadachuun nurra jira. Elemoo Qilxuufaa yaadachuun nurra jira. Hayilamaariyaam Gammadaa fa'aa yaadachuun nurra jira. Tokko saba kana tokko go'uudhaaf warri ama'an baay'ee hojjetan. Hayilamaariyaam Gammadaa Macaaftuu lama ijaaruu irratti waan inni taphate namni ni beeka. Yeroo waan tokko hin turre sanatti Oromoo kana walitti fidee wal barsiisee akka saba tokkotti ijaaruudhaaf baay'ee dhama'ee dhaalmaa sana immoo ABO'nis baay'ee irratti wareegame
isa kana guddisaa deemuun nurra jira. Wanti baraneen fide sooshaal miidiyaan kuni faayidaa guddaa akka qabu duratti si eereen jira. Uummata wal barsiisaa jira. Yaanni nama kamiitu ifatti naanna'aa jira. Akkasumas immoo burjaajii uumuufis salphaadha beektaa. Salphumatti jibba uumuuf jeequmsa uumuudhaafis akkasuma saffisa. Kanaaf tasgabbaa'uu qabna wantoota ta'aa jiran irratti. Oromoon nuti waluma qabna, waliin dhaabbachuu qabna. Tokkummaan keenyas seenaa akkasii qaba. Nuti saba tokko, dhiiga tokko, afaan tokko dubbanna. Tarii amantaa adda addaa hordofne ta'a. Amantaan kun immoo naannoo irratti kan mul'atu qofaa miti. Dhiha yoo deemte amantaan musliimaas kan kiristaanaas qixa jira. Baha keessas yoo deemte amantaan islaamaas kan kiristaanaas jira. Oromoon naannoon illee qoodamee amantaa tokko hordofaa hin jiru beeku. Kanaaf wal keessa jirra. Aadaa tokko qabna. Saba tokko hiree tokko qabnas. Hiree tokko qabna jechuun waan guddaadha. Biyyi ijaarrachuu barbaannus biyya tokko. Biyya tokko turre ammas deebinee biyya tokko sana ijaarrachuu barbaada. Kanaaf immoo hiree egereen keenya eega wal fakkaataa ta'e bifa wal fakkaataan gidiraa keessa eega dabarre har'as akka sabaatti gidiraan nurra jiru kun kan waloo eega ta'e tokkoof tolee tokko hin miine sirni kun hunduma keenyaafi. Kanaaf rakkoo waloon qabnu kana waloon ofirraa qolachuudhaaf yeroo kamiyyuu caalaa yeroo qabsoon keenya immoo jabaatee sadarkaa kana ga'etti waan afanfaajjii uuman kamirraa'u baqannee tokkummaa keenya cimsachuu qabna jedhee namana. Sanaafani ani hamman danda'etti otoo fayyaa kootillee sirriitti qulqullaa'ee hin fayyin kanaan gamaa gamanaan iyyuuf yaalu haayisuu qabna hundumaa'u kan fiixee qabatan hundumaa'u yaanni amma faca'u kuni yeroo baay'ee tokko anatu sirra amanamaa anatu sirra karaa sirrirra jira. Yaa of course amantaa keessattis ta'ee siyaasa keessatti siyaasnis akkuma amantaati beeku. Anatu sirriidhaan inni jira. Yaanni koo yaada sirriidha yaada qajeelaa jechuun inuma jira. Garuu amantaan amma ati ani kiristiyaana waan ta'e dirqamaan amantaa islaamaa nan fudhachiisu. Amantaa keessii beekee ilaalcha keessii kabajeen walii obsina. Tolerance isa jedhamu kana. Amantaa walii obsina malee walitti convert hin taatu dirqama. Ilaalcha siyaasaa kanas haga sabummaa keenyaaf balaan ta'initti haga egzistaansii keenyaaf gabrummaa keenya kan nurratti dheeressu yoo ta'uu baate walii obsuu qaba. Ilaalcha namaatis dhaga'uu qaba. Ilaalcha isaas immoo ilaalchaan mormuu qaba. Yaada qabnu kan kootti irra raashinaalidha yoo jenne gabatti baafannee otoo arrabsoo keessa hin galiin, otoo naannoon ramaddii keessa hin galiin, otoo safartuu jagnummaa walii baasuu keessa hin galiin, otoo gosaan wal tuttuquu, amantaan wal tuttuquu keessa hin galiin, ilaalchi koo kana. Ilaalchi kun immoo Oromoof ni baasa jedhee nama sababa kana kanaaf jennee wal barsiisa. Yeroo sana maal ta'a? Kan ilaalcha koo fudhatan gara koo goru, kan ilaalcha nama sanaa fudhatan gara nama sanaa goru. Zeen namni sunis hoo ilaalchi isaa akka fudhatamne gaafa baru immoo hin deebi'a jechuudha. Hin deebi'a gara uummataatti, gara ilaalcha uummataatti. Amma uummataan ala hin taane wanti guddaan barri kun fide hundi keenya uummata dura jira. Wanti dubbanni, wanti kaleessa dubbanni, wanti har'a dubbanni hunduu riikardi ta'ee ta'a. Argitee soobdee karaan dabartu tokko jiru. Har'a waan kana jee, kaleessa maalan jee, riikardiin hin bahu. Sigalee har'a kaanee zarraaf jechuu hin dandeenyu akka warri alagaa jiran. Jechuu hin dandeenyu waan turre beekamaa. Har'a waan turre kana kaleessa waan turre kanarraa dhaabbannee har'a yoo yaada jijjiirranne sababa kana kanaaf yaadni ani hordofaa ture sun dogoggora ta'uu gaafan bare yaada koo naanneffadha. Kan naanneffadheef kanaaf. Yeroo namni sun yaada sana geeddaratu immoo namni biraa safartuu baasee fi akka ofii dogoggoreen beekne wayiititti immoo of qulqulluu godhee nama biraa kana immoo safartuu biraatiin gantuu sobduu maal jedhee irra kaa'uun qabu. Namichi nama waan ta'eef
eega kaleessa dogoggora kaleessaa sana baree deebi'ee ashuu jennee waliin hiriiruu qaba. Waan har'a hoo dogoggoraa jiraates immoo otoo eenyummaa isaa maalummaa namummaa isaa otoo gadi hin buusin itti himnee dura dhaabbannee gorsuu qaba. Rakkinoonni ilaalchi siyaasaa garaagarummaan ilaalcha siyaasaa hawaasa kamiyyuu keessa jira. Falmaan kun dhaalmaan sirna kolonii kun warroota kolonii jalaa ba'an hunda keessatti waan ta'ee darbe. Hindi keessatti akkanumatti wal falmaa turan. Mahatma Gaandii jedhamee faarfamaa maal jedhama? Hoo deemtee seenaa isaanii dubbiste garuu Mahatma Gaandiidhaan waan maan shoo jedhanii warri mormaanii turaniiru. Ufuma dhaadheessaa kanan jee malee hin ta'u warri jedhanii turan. Karaan nagaati jettu nuun baafne saba ficcisiisaa jirta nama kuma dhibba meeqa ficcisiisa. Dhume sababa karaa inni deemuun sanaan. Warroonni isa qeeqan immoo karaan ati jettu kun uummata ficcisiisu malee waan fayyadne. Maaliif yoo namni tokko hidhame ka'a hundi keessanuu hidhamaa maa jetta? Maal buufannaa hidhamaa irraa kan jedhanii falman turaniif hidhannotti warri galan turaniif qabsoo hidhannoo jalqabaniif. South Afrikaattis akkasuma ture. Maandeellaa akkuma jajamuu fi gartee amma inni bahe kana yeroo Maandeellaa sana falmaa ture otoo argite qaamni hidhatee bosona jiru jira. Qaama sanarratti wal falmaatu ture. Okay? Karaan ati jettu hin baasu jedhee qaama Maandeellaa dura dhaabbatutu ture. Wal tolereet godhanii booda wantoonni jedhame sun karatti dhufee jijjiirama sanaafis sirnichi apartaayidii sun muratee waan dhufeef ce'umsi dimokiraasii ta'ee filannoon haqaa ta'ee hidhannoon sunis akka hiikatamuu fi karaa nagaatti galee biyyi sun birmadummaa barbaaddu sana akka argatu ta'eera. Kanaaf saba kolonii jala ture seenaa saboota hundaa yoo dubbiste garaagarummaa yaadaa dhaalmaa sirna koloniiti siin jedhu. Duruma qoqqoodaa turan. Duruma eenyummaa xixiqqoo nu keessatti uumuuf yaalanii turan. Kana irra aanaa ufne waan ta'eef fakkeenyummaa warra irra aanee keenya sana laallee isaan fakkeenya godhanne yeroo hundaa isaan akka alaabaatti of dura qabannee akka faajjitti maal dhaaman jagnoonni sun jennee isa qabannee isarratti ciccinee waan hundumtuu Oromoo gaditti ilaaluu danda'u qaba. Garaagarummaa qabnu hundumaa Oromummaa gaditti ilaaluu qaba. Oromummaan hunda keenya gabarni ga'uu qaba. Kan qabsoofnuuf, kan duunuuf, kan boonyuuf, kan dhiignuuf, kan madoofnuuf Oromummaa isii sana jiraachisuuf. Isa qabsoofnuuf san immoo qabatamaan diigaa saba qabsoofnuuf san immoo gootiidhaan kan anjeen afaana hiriiri jennee gama gamatti hiraa bakki geenyu hin jiru. Ani jennoo kana cimseen dubbadha. Bakki geenyu hin jiru. Laga guddaa kana ce'uu nu barbaachisa tokkummaan dhaabbachuun nurra jira. Gaafni wal falminu ni jira. Gaafni kan kooti kan keeti jennee aangoo poolitikaatiif wal falminu ni jira. Sun qabsaa bilisummaa miti sun. Yeroo sana warra poolitikaa taanaa jechuudha. Warra poolitikeenyaa jedhamu. Politishaan. La freedom fighterii yookaan qabsaa bilisummaatii fi warra poolitikaa gidduu garaagarummaan jiru kan yeroo bilisummaaf qabsooftu yaadota xixiqqoo kana undermine gootee tokkummaa mul'ata guddicha sanarratti xiyyeeffattee wal ijaartee kaa'u. Gaafa poolitikaa dura geessu gaafa barcumaaf wal falmuu geessu paartii tokko keessa iyyuu namni jiru wal falma. Wal bahee wal falma akkuma Ameerikaatti dimokiraatonni mataa isaanii wal falmanii kaadhimamaa baafatu achiin booda dimokiraatifni fi riippablikaanii wal falma. Suni barcumaaf falmaa godhamu. Anatu caalaa, anatu tarsiimoo gaarii qaba, anatu poolisii imaammata biyya kana guddisu qaba. Gaafas irratti wal falmuu dandeenya. Amma garuu qabsoo bilisummaarra jira. Bilisoomuu qaba sabni kun waan boru yaadu birmadummaa murteeffatu qambarri yookaan wanjoon yookaan harqoonni gabrummaa kun caccabuu qabu. Isa caccabsinee eega kaane booda dhaabbii keenya tolfannee abbaan poolitikaa hawwiisaa ta'e gaafas namni hawwiisaa hin taane amma qabsaa bilisummaa kan ta'e kan barcuma hin barbaanne baay'eetu jira. Gara hojii isaa deebi'a gaafas. Warri sun garuu dhaabbatanii wal falmuu danda'u gaafas. Har'a garuu alagaa duratti wal falmuu hin qabnu. Kaleessas rakkoo keenyaaf maddi tokkummaa dhabuudha. Oromoo
giddugala qabatanii kan gara biraa rukutaniiru. Oromoon giddugalaatu gaafa cabu jalqaba abbichuu qabatanii galaan rukutanii jiru. Gaafa abbichuuniif galaan tokkummaa isaanii dhaban qambarri gabrummaa kun nurratti dhufe. Akkas akkan taane seenarraa barannee har'a tokkummaa keenya kan yeroo kamiyyuu caalaa jabeeffachuu qabna. Gabaabumatti burjaajiin tokko tokko dhufeera haala amma arginuuni. Namoonni baay'een kakka'anii jiru yaada adda addaa kan qabanii. Yaadonni adda addaa kun wiirtuu ittiin bu'uura godhannu ni qabaata jedheen amana. Sunis sagalee uummata keenyaa kabajuu gaafa birmaduudhaan dhaabbate jedheetiin amana. Qawweenis qabsooftee sirna barbadeessite yoo dhufte itti gallisaa hiree murteeffannaaf rifarandamii geggeessu. Gaaf sana yaada kee uummatatti dhiyeessiteeti uummanni yoo sirraa fudhatee birmadummaa sana dhugeeffata. Lakkii federaalizimii nan jiraadha yoo jedhe immoo gaafas murteeffata. Agartee qaamni lamaanuu garuu gabrummaan kun dhumatuu qaba kan jedhutti walii gala jedheen amda. Uummanni walaba ta'ee dhaabbachuu qaba jedhee amana jedheen abdadha. Dimookiraasii dhugaa dhufuu qaba biyya kanatti jedhanii amanu jedheen abdadha. Eega kanarratti walii gallee hanga sanaan geenyutti waliin taanee gabrummaa cunqursaan irra jirtu ofirraa faccisnee ofirraa cabsinee miila lamaaniin dhaabbannee abbaa biyyaa taanee gaafas immoo akka abbaa biyyaatitti hegeree keenya filannoo keenyaan murteeffannaa jechuudha. Qaamni humnaan dhufee biyya walabaa gaafuma tokkoon dikileer godhu jiru. Eertiraan rifarandamii geggeessiteeti. Sudaan kibbaa rifarandamii geggeessiteeti. Waraanaan harka eega kennachiisaniin booda sirna sana eega dhabamsiisaniin booda itti gallisaa hawaasni idil addunyaattis beekamtii kasiilkaa laatu fedhii uummataa ta'uu qabatamaan yoo rifarandamiin agarsiise. Isa ani kan reed laayiniin keenya yookaan sararri diimaan keenya kan ta'uu qabu uummanni kun hiree isaa ofii isaatiin murteeffatuu hin qabu anatu sii beeka qaamni yoo jiraate dura dhaabbachuu qaba. Achi ga'uun qabu uummanni kun har'uma federaalizimii fudhatee ka'uu qaba qaamni jedhu yoo jiraate dura dhaabbachuu qaba. Maaliif kan qabsoofnu birmaduu argatee uummanni kun walaba ta'ee hiree isaa akka murteeffatu. Kanarratti qaamni walii galu kamiyyuu waliin dhaabbachuu qaba jedheen nama naaf. Galatoomna. Gaariidha obbo Battee egaa waan baay'ee kaastanii yaadni keessan ol faana deema waan ta'eef inni addaan simbituu hin barbaanne. Mee yaada isin kaastan keessaan akka gaafiitti siyaasa Itoophiyaatii fi wanta amma deemaa jiru kana gaafii lama isinii kaasa. Tokko Itoophiyaan impaayeraa akka impaayeraattiidha kan kaastanii sabni kun humnaan cabeettanii itti fudhattu akka ilaalcha keessanitti impaayerri isin fudhattanis immoo gaafa bilisa akkamitti akka bilisa bahan gaafa warra Maandeellaatii fi warra Hindii fudhattaniirtu. Tarii Hindii fi Afrikaa kibbaa kan koloneeffate warra biyya alaatii dhufedha akka nani beekutti yoo goona sirreessitu warri biyya alaatii dhufe kun ofirraa faccisuudhaafidha qabsoon kallattii garaagaraatiin gaggeeffamaa jiru. Itoophiyaatti wanti sun inni ta'a laata yaada jedhuun gaafis ni kaasuu barbaada. Itoophiyaa koloniin warra koloneeffattoonni Itoophiyaadha achuma Itoophiyaanota nufaana keessa jiraatan yookiin immoo amma nufaana nutti akka qaama tokkootti warra ilaalamuu gahanidha. Waggaa dheeraa nufaana turuu kana irraa kan ka'e jechuudha. Kuni furmaata ni argata haala amma Itoophiyaan keessa jirtu kanaan. Dabalataan immoo Itoophiyaan haala amma jirtu kana keessatti teenyee mari'annee marii biyyoolessaatiin furmaata ni finna jedhanii koomishiniin tokko hundaa'ee deemaa jira. Koomishinii kana keessatti yoo hirmaate Oromoon bu'aa buufachuu danda'a jettanii amantu. Hayyee ulfaadhu gaafii bareeda kaaste. Itoophiyaan impaayera kan jennuuf impaayera jechuun bulchiinsa mootii moototaa jechuudha. Empire jedhanii imperial jedhanii of waamu turan atsee Amaariffaan jedhamu sun jechuudha. Maal jechuudha tokko impaayera keessatti sirna impaayeraa keessatti kitaabonni seenaa hunduu Itoophiyaan empire jedhaniituma barreessaa turan waan nuti uumnes miti. Sirna mootii moototaa kuni mootota of jalaa qaba. Mootiin Gondar jira kan Gojjaam jira akkasitti mootota of jalaa qaba. Mootiin moototaa immoo jira. Mootiin moototaa kuni bulchiinsa adda addaa gizaat yookaan kan bulchiinsa isaa jala galan dirqiidhaan galan kan gabbaranii
gabbaarota adda addaa qabaata. Inni impaayera kan jechisiisu tokko bulchiinsa bal'aa mootiiwwan xixiqqaan jala jiran qabaatu kan ture. Mootiin kunis immoo dhalootaan kan dhufu yookaan sanyii tokkorraa dhalatuudhaan kan darbu. Sanyiin mootummaa kun dhiigan kan darbu yoo ta'e. Nugusni yookaan mootiin suni waan hundarrattuu kan murteessu yoo ta'e. Jechuun filannoon uummataa yookaan yaadni uummataa bakka hin qabu yoo ta'e seera kan baasu, seera kan tumu, seera kan labsu mootii yoo ta'e, mootii moototaa sana yoo ta'e, labsii adda addaa biyyattiin itti bultu lafasaa kan qoodu qabeenyi uummannu kan mootii moototaa sana jedhama. Akkas ture seenaan biyya Itoophiyaa kun. Nugusni sanyii Salamoon irraa dhalatu dhaalmadhaan kan dhiigni nugusummaaf mootummaaf maluuf jira ture. Bulchiinsa adda addaa of jalatti cafaqee kan qabu ture. Inni kunis dhaalman ni darba ture. Nugusni immoo hanga heera baasutti heeraa ol ture. Abbaan murtii maayii isa ture. Mana murtiitti iyyattee dhumarratti mooticha bira geessa. Kanaaf sirnichi ture impaayera. Impaayera qofas miti koloniidhas jenna. Koloniin kuni koloneeffataa kan jedhamu kana yeroo baay'ee hawaasa biyya fagoo irraa dhufee jireenyaan qaroominaan kan caale ta'ee biyya tokko hoggaa qabatu indastiriidhaan kapitaalizimiidhaan moor advaansed warri ta'an warroota ammas hin geenye hoggaa qabatanii diinagdee isaanii saaman kan jiru classical definitioniin ture. Sana qofaa miti garuu koloneeffataa jechuun qaamni biyya isaan taane tokko dhufee biyya tokko humnaan qabatee lafa tokko humnaan qabatee qabeenya isaa yookaan aadaa isaa kan kisaas kan xiqqeessu yoo ta'e eenyummaa saba sanaa kan balleessu yoo ta'e yookaan kan gadi qabu kan ukkaamsu yoo ta'e koloneeffataa. Koloneeffataan kun akaakuu lamaa sadi qabaachuu danda'a. Tokko settler jedhu kan qubatu, tokko kan bal'ifatu akka keenyaa kana maddiidhaan kan sitti bal'ifatu. Inni tokko immoo kan dhufee teeknooloojimaan waan jiruuf saamee deemu. Inni kun kan British faa geggeessaa turan. Argite namoota muraasa qubsiisu sabuma sanaan deebisanii bulchiinsa waan adda addaa godhu warruma koloneeffatan sana subordinate godhatanii gabbaarii isaanii godhatanii hojjechiifatu. Warri duubaa ofu sun namootuma muraasaa teeknooloojii garuu hin fiduu hin saamuu qabeenya achi jiru mineraalota albuudota jiran hin saamuu gara biyya isaanii ittiin guddifatu hin deebi'u. Kuni akaakuu tokko akaakuu hundaamti. Fakkeenyaaf kan Sudaan kibbaa seetelerii sana kan qubatu warreen adiin Saawus Sudaan keessa turan yeroo dheeraaf kan qubatanidha. Yeroo dheeraaf kan qubatanidha biyya isaaniiti biyya biraan qaban. Kanaaf Saawus Sudaan yoo walaba taatu harqootuma gabrummaa sana cabsitee walqixxummaan biyyattii saba achi keessa jiru dhugoomee olaantummaa warra adii cabe malee adiin achi buqqa'ee hin baane. Qabeenyi isaaniitti somaan ta'a. Akkuma lammii biraatti walqixxummaadhaan jiraatu. Kan keenya lamaanuu qabu. Tokko qubataa. Faca'ee qubatee. Lammata bal'ifataa. Itti siqeera. Baay'ee isaa amma wallofaa akka bal'inaan nurraa doomineet godhanii hamma har'a walloo ani amaara jedhurraa kan geessisan ilmaan hedduu ilmaan raayyaa walloo akka jirutti walloo mana warra himaanuu warra baaboo warra baay'ee kun hundi hamma eenyummaa isaanii irraanfatanii saba biraa hamma himatanitti kan ga'anii ittiin bal'ifataniif daangarra warra turan waan ta'eef. Kana bakkatti deebisuun ni danda'amu. Yeroo baay'ee yeroo falmiin diddaa gabrummaa kuni godhamu warreen tokko tokko hin danda'amu kuni gonkumaa hin danda'amu. Tokkoffaa warroota kana maal goona
hin buqqisnaayi akka faranjii sana biyya isaaniitti deebisnaayi hin dandeenyu warri jedha. No, qabsoon bilisummaa Oromootis yeroo geggeeffamu sirna sana burkuteessuu irratti malee saboota qubsumaan Oromiyaa keessa jiran qubsuma bakka biraa hin qabne buqqisuu miti. Jedha sagantaa siyaasaa ABO'ti irrattis. Oromoo fi Oromiyaa yoggaa diffaa hin godhu yookaan hiikoo itti kennu saboonni dhalootaan Oromiyaa keessa jiran kan qubsuma iddoo biraa hin qabne lammiilee Oromiyaati jedhee fudhata. Lammummaa Oromiyaa hoggaa kaa'u jechuudha. Kanaaf namoonni qubsuma isaaniitiin yeroo dheeraaf Oromiyaa keessatti jiraatan akka lammii Oromiyaatti fudhatamu malee biyya biraatti galaa kan jedhamu miti. Lammata kan ilaalamuu qabu seenaa keessatti wantoonni adda addaa jiru. Isa bal'inaa yeroo biraatti deebuu dandeenya. Sirna wal makaadha. Oromoon roolii lamaanuu qabaatee ture kan jedhan kitaaba irratti barreessan jiru. Oromoon gabbarsiises jira, gabroomes jira warri jedhanii falman jiru. Ilaal namoonni muraasni aangoo siyaasaa qabatanii waraana biyyattii keessatti ekseleensii isaaniitiin hanga ajajaa waraanaa ga'uun biyya koloneeffataa kamiyyuu keessatti ture. Fakkeenyaaf Ingilizoonni yeroo as dhufan biyya kana dhufanii Teediroos fa'aa harka booji'amtoota isaa baasan kan waraana sana ajajee dhufe nama Hindirraa ka'ee dhufedha. Waraanni gaafa sana dhufan harki caalaan waraanota Hindiiti. Lammii Hindiiti. Hindoota. Waraanni Ingiliz jedhamee dhufe sun. Hindoonni waraana isaanii waraana Ingiliz keessatti chiifii ta'uuf yookaan iddoo adda addaa qabaachuu isaaniitiin hin gabroomne nutu bulchaa ture hin jedhu. Sirnicha kan ilaalamu. Sirnichi sirna Salamonaawii jedhama. Sirnichi dhalootan darba sanyiin filatamaa hidda Salamoon qabutu bulchuuf aangoo waaqarraa kennameef qabaa jedhama. Sirna kana kan dhufee nurratti fe'ama. Sigalee. Kanaafi abbaan akkas jedhee of amanee yookaan immoo ani sanyii filatamaa miti sanyii Salamoonitiif buluun qaba jedhee fiixee aangoorra ga'ee jira. Fakkeenyaaf Habta Goorgis Dinagdee ajajaa waraanaa ture sirna Minilik keessatti. Garuu gaafa gaafatamu Habta Goorgis Dinagdee gaafa Minilik du'ee biyyattiin jajjeeqamtee naan situ waraana harkaa qaba situ biyya kana sirriitti ogummaanis ta'ee haxxummaan qabee jira waraannis jala jira. Ajajaa waraanaa waliigalaa ministeerri waraanaas ati mootummaa fudhu jennaanin ani sanyii Salamoon miti ani sanyii Nugusaa miti ani sanyii Gabraatiin fudhadhu jedha. Argitee sammuu kana qabatanii mootummaan qaama biraatiif mala warri jedhanii gabbaran mataa biyyattii ta'uu danda'u. Habta Goorgis bakka sana ga'eef yookaan Baalchaa Abbaa Nafsoo akkasitti wareegameef biyya kanaaf maal ta'eef biyya kan geengootu. Biyyi sun afaan Oromoon beeku. Biyyi sun aadaa Oromoon kabaju. Biyyi sun dhaalmaa sirna Salamoonitiin bulaa turte. Impaayera nurratti fedhamte. Aadaa keenya balleessaa, afaan keenya xiqqeessaa dhufte. Innumti nurraa ba'e guddaan beekaa hayyuu jedhameeyyuu ani sanyii akkasiiti. Mootummaan naaf hin malu hamma jedhutti sammuun isaa mataan isaa eenyu ta'eera. Baalchaa Abbaa Nafsoo yeroo baay'ee ittiin koora namni. Baalchaa Abbaa Nafsoo fa'aatu wareegama kaffalee biyya tana dhaabee mee seenaa Baalchaa dubbis. Habta Goorgisii fi seenaa Baalchaa Abbaa Nafsoo iddoo tokkotti booji'aman gaafa Minilik weerara gara giddugalaa kanatti godhu gara keessumattuu gara Sooddoo Bachootti gaafa godhamu iddoo tokkorraa naannoo Walisootirraa booji'aman. Kan Siraajuu inni Habta Goorgis mooji'ee sirnumaan leenjii barsiiseetuma eenyu jedha. Inni Baalchaa booji'e garuu hin kolaase. Sirna itti kolaafamteedha. Mataatti taate jagnummaa keetiin yes tireensi godhan brainwash godhan akka sirna sanaaf taatutti tolchanii leenjisan yes sanaan booda isaanirra jagna waan taateef loltee lolchiiftee jagnummaa keetiin waraana hoggante garuu biyyi keetii miti. Biyyi kan itti kolaafamtee itti booji'amteedha. Argitee isa koot goonee
Oromoon roolii lamaanuu qaba jechuun sirrii miti. Kabiraa hin danda'amu waan jedhamu tokko ma gidduu kanallee ni ka'a. Saboota 70 meeqa wal loluuf jirra. Yoo Oromiyaan bilisa taate yoo Oromoon of danda'e daangaa hundarraa waraanni nutti ka'a. Kanatu ta'a. Biyyoonni intarastii nurraa qabu, kana qabu. Nuun akkas miti. Sabni tokko fedhii poolootikaasaa sodaa warroota ollaatiif jecha wareeguuf waa daangala. Herreega keetis na baasa irratti hundoofta malee ebalutti haa toluudhaaf tarsiimoo kee hin tolchitu. Ilaal, Oromoon biyya ta'uu ni danda'a. Yes, biyya turre. Gadaa Rippaabilik turre. Seenaadhaan. Poolootikaalii ni danda'a. Yes, biyya bal'oo uummata bal'aa qabna. Ikoonoomikaalii ni danda'a. Yes, dinagdee biyya kanaa parsantii 75 Oromiyaa irraa madda. 35 immoo Oromiyaaf deebi. Bara 40 kan ta'u biyya tana hir'uuf oolchina. So dinagdee kana ofii keessatti yoo deeffanne biyya misoomsinee jiraachisuu ni dandeenya. Yes, sirriitti dandeenya. Achiin booda hoo militarii biyya kana parsantii 70 Oromootu haguugee jedhama. Teeknooloojii militarii kana kan dhimma itti ba'an kan ajajoonni waraanaa maal biyya kana durirraa qabee kan qabee taa'een Oromoodhaa jedhama. So kana Oromoof oolfanne militarli security keenya maaliif hin eegganne? Argitee kan kufneef tokko hidhannoo dhabuu, hidhannoo ammayyaa dhabuu, waan barri sun barbaadu. Nuti eboon lolla turre yeroo isaan dependent colony dhasiin jeen jira. Irkatanii warra kaan irraa meeshaa galfatanii leenjifamanii yoggaa hufan nuti eboodhaan lola turre, fardaan lola turre. Eegalee meeshaa ammayyaa dhabuun gabrummaatti nu kuffisee jira. Har'a meeshaa ammayyaa yoo hidhan biyya bal'oo kanarratti humna waraanaa jabaa yoo ijaarran dhuguma Benishaangul nutti ka'a. Dhuguma Masqaan Maaraqoon nutti ka'a. Dhuguma Harariin Oromoo irratti fincila. Waan hin fakkaanne. Inumaa'u Oromoo kan duraan jibbullee ufee ani Oromoodha. Dhiiga kootiin akkasii jedha natti fakkaata. Maaliif Oromiyaa humna siyaasatiin, humna militariitiin biyya ishii irratti aangoomte tokko namoonni biyya lakkoofnu kuni 70 meeqa jennu kuni ka'ee hin loluun sababni isaa humna kan murteessu. Humna jabaa yoo argite immoo ati humna jabaa sana wajjin buluu akkamitti danda'a jettee hariiroo kee tolfatta malee humnoonni bibbicuun faca'anii naannoo keenya jiran loluuf hin ka'an. Akka tarsiimottis immoo addi bilisummaa Oromootis hariiroo haaraa irratti hundaa'ee sabaaf sablammoota biraa wajjin ni jiraata. Ni jiraannaa kan jedhu Oromiyaan yoo wala boomtu biyyi kun reconfigurate ta'a malee akka namni baay'een dubbatu kanas hin faca'u akka ani ilaalutti. Sababni isaa warroonni xixiqqaan kun biyya ta'uuf vaabil warri hin taane kun si wajjin jiraachuu barbaada, fedhas qaba. Oromoon akka isan cunqursine beekaa, ati immoo sirna dimookiraasii kanaan dura dhabde sana dhugoomsitee sirna dimookiraasiitiin saboota hundaafuu kabajaa isaan maluu fi aadaa isaanii akka guddifatanii waliin jiraatte deebitee hariiroo haaraadhaan Oromiyaa jalatti buluu, Oromiyaa keessatti federeeshinii addaatiin naannoo isaanii bulfachuu ni danda'u jedheen abdadha. Warri ollaatis yoo ta'e Oromoo humna ta'e kana wajjin akkamitti bullaatti dinagdee keenya tolfanna jedheeti ka'a malee kana godha jedhee yaada. Kana kan isiin jedhu immoo waa malees miti. Seenaa haa dubbisnu duubatti. Oromoon gaafa Afrikaa kanarratti yoo dachee kana qabatee nuu turu warroonni ollaa kuni turanii jiru. Tokkoffaa hariiroon lolaa oo barbaachise walumaan lolaa ture. Sigalee loleetuma biyya isaa kabachiifate. Ila
asiin warri daangaa keenya giddugala jirru kun warra gama kaabatiin wal lolaa, warra kibbaatiin wal lolaa, naannoo keenya daangaa keenya ebooma sanaan tikfan, farduma sanaan tikfan. Argite abboonni keenya bara qaroominni hammanarra hin gahin teeknooloojii hin qabne sanaan warra nu weeraruuf nutti dhufu hundaa hamma humna isaaniitiin qolatanii tursiisanii biyya nu dhaalchisan qabna yoo jenne meeshaan caalamneet immoo gabrummaatti kufne yoo jenne har'a immoo waan nu hanqatan sana tolfanne yoo dhufne biyya keenya kabachiifnannee maaliif hin jiraatu? Maaliif Oromoon yoo wala boome warra biraatiif gaaga'ama ta'a, jeequmsa ta'a jedhamee maaliif herreegama? Herreega sirrii miti. Egalee maaliif humna walaba ta'ee biyya isaa bulfataa jiru wajjin hunduu hariiroo isaa ni tolfata jedhee abdadha. Akkasuma ture seenaa irrattis kan darbe irrattis akkasuma ture warri dhihaan macha gara dhihaatiin akkasuma warroota daangaasaa jiru wajjin warra Sudaanis haa ta'u kan biraa wajjin falamaa godheetuma biyya isaa tikfate. Amma immoo jaarmiyaa tokko jalatti ijaarame raayyaa ittisa biyyaa ammayyoome tokko hundeeffatee daangaasaa qilleensa isaa tikfachuu humna danda'urra yoo ga'e maaltu isa yaaddeessaa? Waan nama yaaddeessu tokko hin qabu. Qilleensa biyya walaba ta'e sovereenitiin isaa eegamee birmaduu ta'e tokko qaamni biraa itti seenuu hin danda'u. Unless adabbii biraa yoo barbaade malee. Ammoo Oromoon gaanfa Afrikaatti saba guddaadha. Gaafa birmadummaa isaa gonfate kan biraatu barbaadee isa wajjin buluu barbaada malee isaan loluuf ka'a kan jiru hin jiraatu. Yoo loluufis dhufe bifan amma jee kanaan ijaaramee raayyaa ittisa biyyaa cimaa biyyi qabdu saboota bibbicuu mileenan guunne sodaadhaaf jecha abjuu sodaaf hirriban didan akkuma jedhan sodaadhaaf jecha gabrummaan nurra haa turu jechuun filmaatan ta'u. Haa ta'u gaaffii koo lammaffaan si yaadachiisa. Itoophiyaan marii biyyoolessaa gootee Oromoon keessatti yoo hirmaate furmaan ni argama. Itoophiyaa keessatti Oromoon kabajamee aadaansaa mariin biyyoolessaa kun haala amma deemaa jiru kanaan tarii akka obbo Batteetti mana hidhaa turtan ta'uu mala, dhukkubbiirra turtan ta'uu mala, marii biyyoolessaa jedhamee koomishiniin ijaaramee namoonni filatamanii I think amma dura ta'aa fi itti aanaan dura ta'aas filamee biiroon banamee hojii waan eegalaa jiran fakkaata. Akka abawootti yoo irratti hirmaattanii tarii wanti kun ni milkaa'e. Oromoon keessatti milkii argachuu danda'a. Wanti amma deemaa jiru yoo affeeramtanis immoo ulaagaaleen isin kaa'uu dandeessan maalidha gabaatanii gaa dhageessaniif jedheen abdadhaa akka nama tokkotti. Ayyee gaaffii gaariidha. Marii biyyoolessaa yeroon isaa baay'ee leet ta'e otoo jeequmsa kana keessa hin galiin ture yeroo ce'umsa jedhame sana ture kan nuti dhiibaa ture. Tokko yeroon isaa baay'ee barbaada. Amma wal waraansatu jira. Amma marii sadarkaa jetturra hin jirtu. Nagaa buusuu sadarkaa jedhamurra kan jiru. Peace process adeemsa nageenya ittiin buuftu. Amma sadarkaa marii yookaan national dialogue irra darbee jira jeequmsi biyya kana keessa jiru. Qaamni wal bira taa'ee mari'achuu danda'u qaama yoo xiqqaate hariiroo hostile ta'e hariiroo waraanaa waliin hin qabneef. Mariin biyyoolessaa immoo otoo warri hidhatee jiru lolarra jiru qaamonni wal hin dhabne qofti qaamonni homaa harkaa hin qabne qofti wal ga'ee haasa'eedhaaf wanti dabalu tokko hin jiru. Amma lolatu jira. Konfliktii aktiif ta'etu jira. Biyyittii jeequmsa keessa jirti. Qaamonni signifikant ta'anii hidhatanii raayyaa isaanii sochoosaa jirantu jira. Keessumattuu TDF fi WBO. Warreen kunis qabu. Kan Benishaangulis, kan Gambeellatis bakka adda addaatti inuma himama. Somaalee keessas akka jiru. Garuu warri kun lamaan humna jibaa. Humnoonni rakkina biyyattii baay'ee stress godhan kun otoo gidduu isaaniitti nagaan buusin yookaan otoo waliin ta'anii bakka qaamni sadaffaa jiruttis ta'e akka biraatti
adeemsa nagaa buusu tokko irratti walta'iinsa hin godhin mariin biyyoolessaa ta'uu hin danda'u. Mariin biyyoolessaa sana booda dhufuu danda'a. Garuu dura adeemsa nageenyaa nagaa buusuu irratti wanti hojjetamuu qabu dursee hojjetamuu qaba. Kan gara adda bilisummaa Oromootti soo dhufne addi bilisummaa Oromoo adeemsa kanaayyuu gamagamee maaltu ta'uu mala jedhee kaa'uudhaafu walaba ta'uu qaba. Innu miila lamaan dhaabbachuu qaba. Amma waajirri keenya ugguramee hogganoonni keenya mana hidhaatti hiraarfamaa hanga du'aatti kan ga'u dhukkubaaf hamaaf saaxilamaa bakka jiranitti nu waan kana dubbachuun nutti fokkisa beekta. Qaamni nu bakka bu'ee dubbachuu danda'u. Ani amma akka duratti si kaasee qondaala hogganama. Hogganni korri sabaa bakka buufatee mana hidhaa jira. Harki caalu. Gumiin sabaa mana hidhaa jira. Namoota kanatu nu bakka bu'ee waan barbaachisu irratti marii godhee kallattii nu kaa'uman. Amma hidhaa keessa jira. Dureen adda bilisummaa Oromoo yeroo mana hidhaatii bahu kana kan sochiidha walabummaan sochii mirkanaa'e. Haga sanatti mana isaatti ugguramee ture. Qabeenyi dhaabni qabu saamamee waajjira poolisii adda addaatti qisaasamaa jira makiinota keenya dabalatee. Uggurarra jirraa jechuudha. Qaamni uggurarra jiru tokko wajjin mari'achuun dura kan hiite gadhiisuu qabda. Maandeellaa gadhiisaniiti warri apartaayidii isa wajjin neegosheet godhuu kan jalqaban. Yookaan jaarmiyaa isaa wajjin haasa'u innis jaarmiyaa isaa wajjin ta'ee isaanii wajjin haasa'u kan jalqabe eega gadhiifame. Maandeellaa qofaa miti ka booda pirezidaantii ta'ellee isuma wajjin hidhamee kan ture nama baay'ee pirezidaantonni itti aananii ufan lamaanuu Maandeellaa wajjin namoota mana hidhaa turaniif. Maaltiin jechuu barbaadetanii hoggana dhaabaa hiitee kaatee marii biyyoolessaa jechuun waan yaadamuu miti nu biratti. Maaliif namoonni waliin mari'atamuu qaban ofii isaaniitiifuu mana hidhaa jiru. So qaamni abaa'oon marii biyyoolessaatti haa hirmaatu jedhu waan abaa'oon jedhus dhaga'uudhaaf kallattii abaa'oon kaa'us dhaga'uudhaaf furmaata abaa'oon biyya kana nagaa buusa jiru sanas dhaga'uudhaaf jalqaba hidhaarraa uggurarraa baasuu qaba. Ammoo isaan akkasitti dhiifamanii gamanaan marii goonaa kama biraa wajjin yoo kan jedhan ta'e kisaaf waanuma duraan godhan sana irra deebi'uu ta'a. Hin ta'u, hin milkaa'u. Kanaaf addi bilisummaa Oromoo waan irra gahaa jiru kan obsee hanga danda'utti qabsoo haala hadhooftuu kana keessatti godhaa jira. Yoo kana kan hubatan ta'e hatattamaan warroota hidhanii jiran kana gadhiisanii waan itti aanee akka hogganni mari'atee ejjennoo ibsuuf godhuu danda'u qabu. Waajjira keessa teenyee mari'annu hin qabnu hogganni mari'atee kallattii nuu kennu mana hidhaa jira harki caalu namoota muraasa socho'aa jira. Kun immoo akka waliigalaatti abaa'oon birmaduu ta'ee yaada isaa kennachuuf illee anjaa miti. Haala akkasii keessatti wanti itti hirmaannu ni jiraata jennee yaadnu addi bilisummaa Oromootis kana kaa'eera. Yoo wantoonni jedhame sun steeppiidhaan guutame qaamota hidhame wajjin haasaan kan godhamu yoo ta'e dursanii isaanii wajjin nagaan ni bu'udha yoo ta'e hogganoota adda bilisummaa Oromoo mana hidhaatii ni baasu sochii walabaa keenya ni godhu yoo ta'e kan hogganni dhaabbatee mari'atee murteessu ta'a jechuudha. Ni baasaan hin baasu. Kabraa wanti baay'ee falmisiisaa ta'e immoo amma karaan nagaa kuni yeroo darbee sii kaaseen jira. Danqaa keessa galeera. Rakkoon guddaan mariin rakkoon furuu miti. Mariin otoo jiraate qaama walaba ta'ee mariin otoo geggeeffame ilaaf ilaameen otoo walitti dubbatame nagaan bu'uu ni danda'a. Garuu amantatu hin jiru. Sigalee waan darbeerraa sirnichi kuni hin amanamaa
waliin mari'atanii rakkoo kan furuudhaaf kanaan dura sinan ceesisa jedhee maal godhe. Warri raddaati jedhanillee booda waraaj jedhaniiru yeroo sana jechuudha. Maal isin jechuu barbaadetanii isinan ceesisaa ani dildilaa inni da'amnaa tokkummaa keenya waan baay'eetu jedhamaa ture. Maaltu ta'e? Filannoo walabaan godhaa sabni koo nan barbaadu taanaan guyyaa muraasattan aangoo koo gadhiisa namni jechaa ture. Seenaa biyya kanatti godhame waan hin beekne hooggana dhaaba tokkoo manattii fi mana hidhaatti guuree biiroowwan isaa hundaa cufee filannoo geggeesseera. Kun ta'ee hin beeku bara Ihaadigillee. Sigalee sirratti duuluu, waajjira sirratti cufuu, kaadhimamaa keessi jalaa doorsisuu, si jalaa hidhuu suni tureedha. Garuu akka amma ta'e kanatti gonkumaan ugguranii filannoo goone jechuun taphni akkasii ta'ee hin beeku. Isa kana godhe borummoo akkamiin amanta? Maal qabattee amanta? Kaleessa akkas jedhee Asmaraa diilii godhee achi jila ergee marii godhee waliin akkas goona kanatti ceesifnaa jedhanii paakii tokko waliin galteerra gahanii dhufame san hunduu bittinnaa'ee akka hin taane ta'ee akka amma siin jiru kanarra geenye. Amma immoo wanti dubbatamu kun dhugaa ta'uu maali qabataan? Maalidha wabiin kee? Maal harkaa qaba? Mee tole mariitti galla. Garuu filannoon kun seera malee geggeeffame. Bakka nu hin jirretti geggeeffame. Ugguramnee geggeeffame. Filannoon kun haqa qabeessaa? Mootummaan bifa kanaan filame haqa qabeessaa? Moo bifa ce'umsaa tokko qopheessa? Laargitee wabiin kee kana. Ce'umsa tokko qopheesse kanaan dura anatu sin ceesisaa rakkoon qabdanii dhiisaa natti dhiisaa jedhee miti. Isatti gaafa dhiifamu immoo akkas godhee miti. So amma amantaa sirraa hin qabnu arreenjimentiin biraa ta'uu qaba jennee gaafachuu danda'uu qaba. Hundumti keenya jechuudha. Arreenjimentiin biraa sun maal? Hundi keenya tarii kan keessatti of arginu ce'umsi chaartarri ce'umsaa tokko qophaa'ee mootummaan ce'umsaa tokko hundaa'uu qaba. Sanaan booda filmaata walabaatti deemuu dandeenya. Malee amma filannoo irra deebiis godhu yoo jetteen filannoon gaafa ga'u ammas akka deebisee mana hidhaatti si guuree waajjira kee cufee filannoo geggeessaa akka hin jenne abdii maal qabdu. Kanaaf aangoo poolitikaa sana dirqamatti qoodamuu qaba. Aangoo waa murteessuu sun. Kanaaf immoo kan ta'u mootummaa ce'umsaati. Roodmaappiin akkasii qophaa'ee itti walii galamee hunduu sadarkaa isaaf maluuf caffeen kun diigamee kaawunsiliin haaraan hundaa'ee akka sanatti gita isaaf maluun sheer godhatee achi keessatti waliin ce'umsa sana hoo kan hoogganu ta'e suni wabii tokko. Kan sanaan alaa waanuma kaleessa godhan irra deemuudha. Ammoo abdii wayiitis wabii wayiitis hin jiru. Kaleessa waboo nagaan habuu jedhamee namni muraasni hiikkatee gale maaltu irra gahe? Waan beeku. Warri hoggana ta'an guyyaa adiin hamma ajjeefamutti gahe. Bakka leenjitti summii nama nyaachifamutu ga'a. Maal ta'an ijoolleen sun achi ba'anii matatti galanii hin galle. Ardaayitaatti 1,300 Awaash Malkaasatti wajjinan hidhame ijoollee sana sittan hima. Namni 1,300 galee kun biyya keessa facaafame. Hojiin tokko, carraan hojii tokko, bajanni tokko irra madamneef. Kun maatii isaa biratti galee amma akka jiraatutti jiraata. Bakka jiraatu sanattuu hin adamfamu. Galmaa'ee waan jiruuf. Nama 1,300 keessaa nama 260 akkas kan ta'utu poolisii Oromiyaatti makame. Maal akka ta'e beektaa? Hin shakkamtu jedhamanii 260 sun bakka jiramanii guurananii Ambootti hidhaa turan Sanqallee. Achiin booda hin amanamta waan ta'eef jedhanii hojii mootummaa poolisummaa kennameef sanarraa ari'amanii gara maatiitti galan. Maatiitti gaafa galanis hin amanamtan jedhamaniiti hidhamanii nu faana turan. Bakka Awaash Malkaasaa sanatti seenaa isaanii kanan bare. Egaa kaleessa baasii ergitee dura xiyyaaraa hin ergina jedhan. Baasii ergitee Eertiraa fuutee galchitee
leenjii galchitee achi eega baanii warri barbaadan poolisitti amma ka jetteeni sanaan booda akkana eega goote wabii maaltu jira kan biraa akka hiikkatu akka sirna kana abdatee dhufu. Kanaaf danqaa dhuumne kanaaf namni si'a tokko lama yoo si gane sadaffatti sin amanu yoo jedhee dhugaa qaba namichi sin amanu jechuudha. Sirra jira bardaniin ati nama dhugaa ta'uu kee agarsiisuudhaaf tole wabii kanan sii kenna. Tole lafa kanan qabsiisa. Tole horii kanan qabsiisa jetteeti wabii seentaaf namni tokko hattuudhaati kanaan dura na soobdeefta yoo jedhee isarratti ilaalamu beekte si amma kan haala mijeessuu qabu. Inni waan kaleessarra hubatee waan argeerraa ka'ee waan har'a gahaa jirurraa ka'ee si amanuu dhiisuun mirga isaa. Ati immoo amanamuudhaaf wanti qabsiiftu jiraachuu qaba. Sun immoo paawar baalaansii waan biraa miti poolitikaa keessatti. Mana qabsiisan hin qabanii waan biraa waan qabsiisan hin qaban. Paawar baalaansiidha. Paawarii sana akka maluutti jaarmiyaaleen haqaan qabsaan kun qooddatanii ce'umsi tokko jiraatee sanaan booda eega falamaan kanaa dhumateen booda falamaan hidhannoo hostaayil kan ta'e kuni eega dhumateen booda waa'ee naashinaal daayaloogii biyyi kuni asxaa akkamii qabaachuu qabdi alaabaa akkamii qabaachuu qabdi heera ishiitii irratti maaltu jijjiiramuu qaba maaltu galuu qaba amma waliin jiraannuu keessa jirra bara amma akka biyyaatti jiraanna moo biyya walabaa hundeeffannaa gidduu jirra gaafet naashinaal daayiloogiin biyya kan jiru sana eega fudhatteen booda biyya sana akkamitti jiraachifna nu impaayeraa biyya walabaa mataa keenyaatti barbaanna warri jedhu jira miti eega kuni jiraate dura santu deebii argachuu qaba waliin jiraachuun kee wabii yeroon argatin keessatti waliin mari'achuuf taa'uu hin dandeessu. Kanaaf keessumattuu immoo artifishaala waan fakkaatuun nama mana hindaaqqoo ittiin galin ona mana hindaaqqoo keessatti hiitee kaatee filannoo geggeessitee achiin filannoo sanaan ani aangoo biyyattii to'adhe jettee koomishinii mataa keetii immoo hundeessitee kanaan rakkoo biyyattii nan fura. Miti akkasii miti bara. Warri South Afrikaa kan godhe eega rakkoon suni furameen booda laal ce'umsi sun eega fudhameen booda Maandeellaan aangoo eega qabateen booda filannoon haqaa godhame achiin booda itti aansee biyya kamii ijaarraa kan jedhu irratti naashinaal daayaloogii geggeessan. Adiin mirgi isaa otoo jalaa dhiibamin gurraachis immoo miidhama kanaan dura akkamitti beenyaa argachuu danda'a akkamitti impaawar ta'uu danda'a biyyi immoo kan waloo akkamitti ta'uu danda'a akkamitti immoo daba darbe sana waan isaan irratti raawwatame sana ammoo truth and justice jedhanii ijaaranii akkamitti haqa argachuu qaba miidhaan darbe sun godaannisni darbe sun akkamitti yaalamuu qaba irratti mari'atan. Eega mootummaa isaanii ta'u hundeeffatan ka uummanni itti walii galu eega hundeeffataniin booda. Kanaaf mariin biyyoolessaa sadarkaa amma biyyi kun irra jirutti yeroon isaa hin geenye. Yoo biyya taanee waliin dhaabbachuu murteeffanne sanaan booda immoo biyya akkamii waliin ijaarranna kan jirutti mari'achuu dandeenya. Amma immoo gaafiin kanarra belbeltuu ta'e humnoonni gama gamaan biyya kana qabanii jiran jiru qisaasama kanaan booda ufu hambisuu fi rakkoo diigama biyyattii hambisuu addaan galillee nagaan akka ta'u godhu yoo kan barbaadamu ta'e humnoota aktiivlii lolarra jiran wajjin taa'amee bifa ta'een dubbatuu qabu. Kanarratti anis miidiyaa kanarrattis argeen jira miidiyaa Itoophiyaa kanarrattis sagantaan qabanii qaama waliin dubbannu hin qabnu I think paarlaamaa irratti dubbate natti fakkaata. Hin beeknu haala akka ta'e hin beekamu kuni dhara. Jira dhara. Haali yoo naan jette hoggana isaa beekurra darbanii bilbila hoggana isaa akka qaban maasanii jiru waraabaniiti waan isaa waliin dubbatan jedhanii. Lakkoofsa bilbiloota hogganootatu qabuun siin jedha. Eega lakkoofsa
hordofan kan hogganoota kanaa qabaatan hoggana kana wayiif hordofan miti akka hoggana ta'e beekanii hordofan miti kun waan inni jiru argaa hogganni jedhaniiti miti kan dhiyyeessan so akkamitti wallaallee jiru as deebi'anii moo nu badduu baasuudhaaf lakki ni beeku nu caalaa beeku lakkoofsa isaaniitu nu hin beeknu isaan hin beeku sagantaan isaaniitis ni beekama hin qabu kanaaf kun sababan ta'u sagantaa qabaatu baate otu qabaachuu baate kan isaati ati waa'ee sagantaa isaa maaltu sigaa maaliif akkamitti nagaa wajjin buufna maal nurraa barbaaddu maal isinirraa barbaannaa dhaga waliin haasofna waan inni barbaadu gaafa minjaala geengorra geesse waliin haasa'uu dandeessi kuni propagaandaa ta'e jedhamee wujimbirii uumuudhaaf godhamudha kana keessaa ba'uu qabu wal soba dhiisurraa jalqaba laalu wal ta'iinsi wal amantaan kan horatamu soba dhiisurraa humna sana akka humnaatti recognize gootee waliinan dubbadha jechuurraa eegala achiin booda furmaanni kan argamu malee xiqqeessuudhaan ijoollee mufatte jechuudhaan waan adda addaa geggeessuudhaan hin ta'u ijoollee mufattes miti galee itti fufiinsa elemoo qilxuu fa'aati jaarmiyaan har'a qabsoorra jiru kan gara oromootiin jiru kun har'a ni ijaaramne waraanni kun kaayyoo qaba dhugaa qaba waan qabsaa'uuf qaba sun immoo sirriitti beekama hawaasa addunyaatiin nuni beekama hogganni isaatis dide jee gaafa hafu sana sirriitti dikleer godhee ofii isaaniitiin walii dabarsaa turan yooma ta'ellee ani bosona oromiyaa kootiin bilisoomsaa jaldeessan bilisoomsa malee ni kadhu yoggaa jedhu sana hoggana jedhanii gurratti kennanii caqasaa turan har'an beeknu jechuun danda'a walii akka ololaattis dabarsaa turan kanaaf ani kanan jedhu ilaa waan akkasii dhiisanii jeeniyuun kan akka dubbataa jirra biyya tokko qabna yoo xiqqaatee aangoon koo natti hafuuti biyyi kun nagaan haa jiraatu sabni koo diigama hafu jenne aangoo keenya saba keenya irra hoo caalchifanne mariidhaaf bakki inni garaan hoo jiraate teessoon jiraatis hin dhabamu akkitti walitti dhufanii haasa'anis hin dhabamu sababoota adda addaa tarrisuun wantoota jiran dhugaa jiran xiqqeessanii mul'isuun fala hin ta'u. Fala hin ta'u ciniinnatanii garaa kutatanii dubbachuu waliin haasa'uu barbaachisa. Ani seenaa keessatti akkuma bara Hayilasillaasee bara Minilik jennu sana warroonni aangoo biyya kanaa keessatti bakka gurguddaarra ga'anii garuu saba isaaniitii otoo hin hojjetin gabrummaa saba isaanii haalchisanii aadaa saba isaaniitii ofii isaaniitii qaanaanii afaan isaanii aadaa isaanii geeddaratanii akka darban sana akka hin taane yoo kan barbaannu ta'e amma seenarraa barree har'a warri aangoon harka jirtu kun immoo barcumatti dhufuu qabu. Tole hedduu galatooma obbobatte yaada bal'aa fi furmaata isaa wajjinidha sirriitti lafanaa keessanii addaan hiiktanii qolarraa fuutanii hedduu galatooma kanaaf isiniin jedha. Gama birootiin mee waa'eedhuma hooggansa keessanii kanatti kaa deebinu immoo hooggansi keessanii kana durallee gaafa jalqaba ana wajjin deebii goonu baay'ee kaasnee irraa haasa'aa turre. Har'a immoo guyyaa kaleessatirraa kaasee wanti argaa jiru tokko waan baay'ee nama rifaasisudha. Obbo Mikaa'el Booran haala hamaa dhukkuba hamaa keessa jiraadha kan haasa'amaa jiru. Namoonnis waa'ee isaanii hedduu haasa'an jiran yeroo kanatti. Maalirra jiru? Maalis dhaamtu? Hooggansi kun isa baay'ee kan nama yaaddeessu. Argitee nama dursuu qabda waan hundumaaf biyya jechuun nama jennee gaamanne namoonni kun immoo qabsaa'ota hoogganoota ummatatu isaan duuba jira wareega baay'ee kaffalanii jiru ijoollummaa isaanii qabsootti dhabaniiru namoonni akka Mikaa'el Booran namoonni akka Kennasaa Ayyaanaa namoonni akka Abdii Raggaasaa namoonni kun namoota akkasumatti miti beektaa waan baay'ee dabarsanii wareega baay'ee saba isaaniitii kaffalan
yeroo kanatti haqa dhabanii fayyaa dhabanii hiraarfamaa jiru. Hiraarsi kun dhaabbachuu qaba. Qaama na dhaga'uuf yoo kan na dhaga'an ta'e waan hundumaa kan dursu hoggana. Hogganni waliin haasa'anii waan afan faajjii uumu kanallee kan sirreessu ofirraa kan ka'e aangoo kan qabu waliin haasa'uuf konfidensii kan qabu uummannis kan bakka buufatee isa dura deemu hoggansa. Isaanis amma biyya biraa wajjin yoo dubbatan hoggansatu bakka bu'ee dubbata miti. Kanaaf hoggana keenya hidhanii rakkoo kana hin jedhamne irraan gahaa gamanaan furmaanni biyyaaf fidan tokko hin jiru. Ilaa wanti kan keenya ammas taanaan hidhamaa seexaati. Malee hidhamaa siyaasati illee hin jennu. Hidhamaan siyaasaa siyaasa isaa galmaan ga'uuf jecha waan ija mootummaatti yakka ta'e tokko hoggaa dalage nama hidhamuudha. Hidhamaan seexaa garuu akkanumatti yaaduma isaatiif ijjannooma isaatiif otoo yakka tokkoon hojjetin nama hidhamuudha. Garaagarummaa kana qabu. Hidhamaan siyaasaa mana murtiitti dhiyaatee murtii argata. Yakki isaa kana jedhamee itti himame. Hidhamaan seexaa garuu waan tokko wanti ija mana murtiitiin yakka isa goosisu tokko otoo hin jiraatin akkanumatti ukkaamsamee kan taa'u jechuudha. Kanaaf hogganoonni keenya hidhamtoota seexaati. Waa tokko irratti hin argamne manni isaanii sakatta'ame, telefoonni isaanii sakatta'ame, kompiitarri isaanii sakatta'ame, dhiinsadhaan teknoolojii biyyi kun qabu hundaanuu sakatta'ame waa tokko irratti hin argamne. Qunnamtii seeraan alaa tokko hin qaban. Amma waanuma hoggana adda bilisummaa Oromoo ta'aniif qofa hidhamanii jiru. Kun immoo nama gaafachiisa. Yakka guddaa. Poolisiinis seeraan ala otoo manni murtii nama hidhin nama qabee taa'uu qabu. Abbaan alangaa socho'uu danda'uu qabu. Seeraan ala poolisiin yoo qabee taa'uun kana callisee ilaaluun qabu. Kanarratti immoo dhukkubsataa jiru namoonni kun. Baay'ee dhukkubsataa jiru. Jaal Mikaa'el har'a akka malitti dhukkubsatee hospitaala poolisii kaleessa seene jedhamee kaleessa sinciibsin deebisanii har'as deebisanii galchanii har'as immoo waan ta'e laaboraatoorii fudhatanii otoo hin ciibsin deebisanii tokkoffaa hospitaalli poolisii hospitaala waraanati tiriitmentiin isaaniitis bifa sanaanii hidhamaaf kabajaan qabanii akkaataa hidhamaan itti tiriit ta'u akkaataa mooraa eegumsaa keessatti hidhamaaf godhanitti akkuma poolisiin kamiyyuu hidhamaa hifatutti malee akka ogeessa fayyaa tokkotti hidhamaa rakkoo isaa gaafatanii falaan barbaadanii baasii mootummaa hir'isuu barbaadu nama ciisuu barbaachisu hin ciibsanii nama qoricha jabaa barbaachisu qoricha sanan ajajanii fi ammoo bakka jarri barbaadu kana geessuu barbaadaa hin jiranii didanii waajjira poolisii hospitaala poolisiitti deddeebisaa jiru. Jaal Gadaas akkasuma godhan yeroo darbee dhukkubsatee ciisuun gaafa ajajamuuf bakka nani itti yaalame sanatti sin ciibsinu achitti jedhanii waajjira hospitaala poolisii yoo ta'e malee jedhanii hospitaala poolisii geessanii hospitaalli poolisii immoo isaaf kan mijatu kan itti abdatu waan ta'een argataniif ofirratti murteessee hin ciisu jedhee didee haala sanaan amma achumatti dararamaa jira bakkuma mana hidhaa sanatti dhukkubumaan wal fakkaatu kan dhukkubsate Jaal Abdiin akkasuma dhukkubsateera laaboraatooriidhaaf naamunaan ergamee isatti eegamaa jira sadarkaan dhukkubni isaa irra jiru baruudhaaf innis yaaddoo keessa jirama. Asiin dura saayinasii dhukkubsataa Jaal Kennasaa Ayyaanaa immoo dhukkuba sukkaaraa qaba akkuma deddeebinee himaa turre kolesterool illee qaba. Dugdi isaallee baay'ee dadhabee abdii dadhabeera yeroo darbe dhaqee yeroo dubbisu natti illee gadi ba'ee na dubbisuu hin dandeenye. Har'a immoo kan Jaal Mikaa'el kun haala addaatiin kan kanaan dura narbii dhukkubsataa ture. Amma immoo gara keessa kalee waan akkasii tu himamaa. Kanaaf yaaddoo guddatu jira waan isaanii. Akkuma Gaddisaa Hirphasaa fa'aa
akkuma Tasfaa'uun Camadaa fa'aa jara kana mana hidhaa kanatti dhabuu jirra. Yoo dhabne immoo seenaa gadheetu biyya kana keessatti ta'a jennee yaaddaa. Kanaaf hoogganaa ABO kana seeraan ala hidhanii hanga du'aatti dararuun dhaabbachuu qaba. Uummanni Oromoo immoo waan kana callisee ilaaluu hin qabu. Kanaan duras jedheen jira. Har'as kan na dudubbisu kanuma waa'een isaanii kun baay'ee yaaddessaadha. Waan biraa irratti wal falmuu dhiifnee afaan tokkoon yaada tokkoon hidhamtoota siyaasaa yookaan hooggantoota adda bilisummaa Oromoo kanaaf sagalee akka taanuun gama kootiin waamicha godhuu barbaada. Oromoon ciisuun qabu. Warri abbootii aangoo har'a irra jirtanis aangoon barcumni irra teessan kun boru irraa ka'uu dandeessu. Boru gaafatamni dhufuu danda'a. Lubbuu jaroota kanaatiif itti gaafatamummaan isinirra jira. Seeraan ala hiitanii seerri itti murteessee hin hidhamne jarri kuni. Kanaaf nama immoo seeraan ala qabanii hanga du'aatti dararuun gaafatama guddaa qaba. Kanaaf yoo qaamni na dhaga'u jiraate haal duree tokko malee jara kana akka gannu dhiisaniin gaafadha. Karaa ittiin isaaniin wal arginee dubbisnu waan hin qabneefan karaa miidiyaatiin dhaammadha. Qaamoleen mootummaa hunduu pirezidaantii naannoo bulchaan biyyattiitis dabalatee piraayim ministeeriin biyyattii waan kana akka laayyootti ilaalanii hanga ammaa jara kana gidirfamaa jiru. Gidiraan kun immoo gaaf tokko nama gaafachiisa waan seeraan alaati waan ta'eef. Kanaaf qaamni nu dhaga'u jiraate haal duree tokko malee hidhamtoota siyaasaa hundumaa hiikuu qaba. Qondaalota adda bilisummaa Oromoo bakka adda addaatti dararamaa jiran hiikuu qaba. Jaalamaan Bileetis Shashamannetti akkanuma dararaa keessa jira. Kanaaf ani walumaa galatti biyya kana nagaa buusuu yoo barbaanne hidhamtoota maqaa siyaasatiin ejjennoo isaaniitiin hidhamtoota seexaa kana gadhiisuu qaba mootummaan. Achirraa mariin kan jalqabu achirraa tirastiin kan uumamuu jalqabu jedhee nama kanumaa galatoota. Tole hedduu galatoomaa obbo Battee yaada bal'aa fi yeroo bal'aa kaasnee fudhannee haasofne walumaa galatti haala siyaasa Itoophiyaa nama keessa jirtuu fi Oromoon irra jiru seenaa durii wajjin kaasnee har'a maal akka jiruu fi Itoophiyaan maal keessa akka jirtu Oromoo wajjin mari'achuudhaaf Itoophiyaan maal gochuu qabdu akkasumas hooggansi impaayiratiidha maal raawwachuu qabu waan hedduu kaastanii nu dhaamtan. Dhumarratti hooggansi adda bilisummaa Oromoodha haala hamaa keessa akka jirudha kan nu kaastanii. Hooggansoonni kunniin egaa namoota baay'ee hedduudha kan keessa jiranii Gadaa Gabbisaa, Mikaa'el Booraan, Kennasaa Ayyaanaa, Koloneel Gammachuunis dhiyeenya kana bahaniitidha kan jiranii akkasumas Jaalabdii Raggaasaa, Lammii Beenyaa, Daawit Abdataa, Amaan Filee gara KFO'tiinis immoo namoonni aktiivlii socho'aa turan hedduutu turanii kanneen keessaa nama Mustafaa Hussein jedhamu dura taa'aa yookiin immoo miseensa paartii KFO aanaa hidhabuu abootee Salaalirraa nama hidhamee baay'ee dararamaa jirudha. Yeroo ammaa kanatti rakkoo guddaa keessa jira innis namoota baay'eedha kallattii garaagaraatiin kan hidhaa keessa jiranii. Egaa walumaa galatti Itoophiyaanonni Oromoo akkasitti dhagageessaa jiranii har'asi. Walumaa galatti dhaamsi xumuraa aannan qaba jettanii jiraatan carraan isinii kenna obbo Battee yeroo dheeraa fudhanne waan ta'eef kanatti gabaabsuu barbaade. Hayyee galatoome dhaamsa biraan qabu kanumaan dura jedhee. Uummanni Oromoo qalbiin nuuf haa birmatu. Hidhaan kun nurraa dhaabbatu. Hidhamtoonni siyaasaa keenya haal duree tokko malee haa gadhiifamaniin jedha. Kanuma irratti jabaannee haa hojjennu. Ummaa keenya haa eeggadhu. Haa ta'u hedduu galatoomaa egaa hooggansi adda bilisummaa Oromoodha. Qondaalli adda bilisummaa Oromoo obbo Battee Urgeessaa dhaamsa jajjaboo nu dabarsanii uummanni Oromoodha akka Oromootti gaafa dhaabbannee haasofnu waan hedduu irratti atakaroo fi walfalmiin gaggeeffamaatidha wala sooshaal miidiyaa kallattii garaagaraatiin ni hordofna hundi keenya iyyuu namoonni sooshaal miidiyaa hordofnu kuni Oromummaadhaaf dubbanna yoo ta'e Oromummaadhaaf walfalmina yoo ta'e Oromummaadhaaf atakaroo keessa gallee walitti dubbanna yoo ta'e qaamni nuti deeggarru sun Oromoodhaaf fi daawwattoota